السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن سينا نبي كينا كبرتا جرو كتا سدفانا نبي كينا وقا قراني تقفى إرقايا إرقماني ورّا حجي لفي لبو إساني إرفداني دينا راتنا قرقارا جلاني قافتا warroota isaan gaafatan keessa warri Madiinaa dhufe namoonni gurguddaan namni jahaa isaanitti amanee Madiinaa galee Madiinaatti islaamummaa facaasuu jalqabe. Gaafa waggaa 11ffaa gayan ergamanii Masjidul Haraam irraa gara Masjidul Aqsaa deemanii achirraa gara samii ol koran nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Wayita isaan Sidratul Muntahaa gahan bakka kanatti salaanni shanan isaanii fi ummata isaanii irrattillee waajiba taate. baruma 12ffaa kana keessa namni 12 Madiinaarraa ka'ee nabii keenyatti dhufe ji'a hajjii keessa. Garii warra isaanitti dhufe kuni warra waggaa dabre nabii keenya beellama godhee galirraayi. Namoonni 10 wahii kuni rasuula keenya walgayanii bakka Aqabaa kanatti beellama isaanii seenan. Islaamummaa irratti si gargaarraa si tumsina jedhaniini. Haala kanaan beellamni gaafa sanii suni Bay'atul Aqaba al-Uulaa jedhamtee maqaan isii yaamame. Namoota kana wajjiin nabiin keenya Mus'ab ibn Umeyrii erganii Madiinaa dhaqanii achiteetti akka inni Qur'aana barsiisu godhan. Haala kanaan hedduun warra Madiinaa islaamummaa seenee islaamummaa qabate oduu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gara Madiinaan galin harka Mus'ab ibn Umeyrii irratti. Gaafa isaan waggaa 13ffaa gayan ergamanii ji'a hajjii keessa namoonni 70 warra ansaaraarraa ka'anii rasuula rabbiitti dhufan. Nabii keenya sallallahu alaihi wasallam ammas akkuma duraatanitti beellama isaanii godhan. Beellama kana keessatti wanti isaan irratti walii beellaman rasuulli yoo godaananii ka Madiinaa galan taate waan lubbuu isaaniitii godhan hunda godhuu fi irratti rasuula rabbiitii beellama seenan. Waan ilmaan isaanii irraa dhoorgan, waan dubartii isaanii irraa dhoorgan hundaayyuu sirraa dhoorgina jedhaniini rasuula rabbiitii sallallahu alaihi wasallam beellama galan jecha. Namoonni kuni nama 12 warra nuqabaa'a hayyoota isaanii of keessaa filatanii rasuula rabbiitti kennanii namoota kanatti dhaamsa jabaa dhaaman nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Maal jedhaniin namoota isin malee jiru isin irraa gaafatama jedhaniini namoota kana bakka buufatan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. beellamni gaafa kana Bay'atul Aqaba Athaaniya Bay'atul Aqaba Athaaniya jedhamtee maqaan isii moggaafame. Haala kanaan eega haalli isaanii mijaahee Madiinaa keessatti nama horatanii warra Makkaan keessatti rakkatuun gara Madiinaa godaanaa jedhanii eemaran nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Ufii isaaniiti ammoo Abii Bakri wajjiin Aliyyi wajjiin nama sadi ta'anii Makkaan keessatti hafan hayyama rabbirraa eeguudhaaf jecha. Qurayshii Madiinaatti galan sahaabaan jecha dhageennaaniin nabii keenya ajjeesuudhaaf Daarun Nadwaatti walgeettee irratti mari'atte. Maal goona nabi Muhammad kan inni ajjeefna moo hin dhiifna jechuu irratti hundi isaaniitu sagalee tokkoon ni ajjeefnaa jedhanii irratti walii galan. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam mistira isaanii yookaan dhoysaa isaanii kana jalaa dhagahan. Rabbichi wahii itti godhee beeksise. Quraysh walgeette si ajjeesuu heddii jalaa bahi jecha wahiin itti godhame nabii keenyatti sallallahu alaihi wasallam. Haala kanaan godaansi nabii keenyaaf hayyamamee Makkarraa gara Madiinaa akka isaan godaanan godhaman nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Amma gaa kuni godaansa jalqabaati. Gaafa waggaa 1ffaa Madiinaa galanii maal hojjetan ka jedhu insha Allah ta'ala darsi itti aanturratti wajjin qaraanaa. Yoo isin bira gahe sagaleen kun walii qooda akkasuma chaanaalii keenya kan YouTube illee irra seenaatii duruusa adda addaa argattanii irraa yoo fayyadamtan du'aa inuu godha. Jazakumullahu khairaa wa barakallahu fiikum.